أما يولين والفودني تمو أصلا والفونا كانوا والجلسين أنقروا وقارب بفيديو ما بجيتش كانوا والجلسين تمو والفوتني كاتني ترتيب فيديو كانوا إيساجرتني أنا أكنتي فكرتي سايدون إنني جالت لي هذا مالي لا في نما درك إيدان يعني نما سببا أنا بجيتش لبود أبدي بجيتش فود أجرا وانجد سوء الرامولتو يسر اللي تقول كلمة ولا لاني إنس نما جال اللي انت لسنيك أبو فكاتا أك فيديو سان الرت أرجع لي نما مجان كوني قلا فتميني تكلبو سين أبيني أنا بجيتش واتكن تين درك أما فولوك أبا وانجد سنين جرين جده يادو yoo ta'e illee jechuudha gama jechuun jaalala jira jedhee yaalana akka viidiyoo isaanii hordofaa jirutti akka viidiyoo isaanii argaa jiru jechuudha. Homaa miti fuudhu homaa miti garuu ammoo osoo waliin fuudhi yoo kakkana wal jala seentan ta'e dubbiin tun khaxara jedhee baabaan keenya ustaaziin keenya ana war jechuudha. Kanaaf wanni kun fokkataa fakkaata jechuun viidiyoo maaf jecha akkana sadarkaa kana ga'uu viidiyoo madalaguudhaaf takka nu biraankii godhuudhaaf takka haadha manaa sanitti iyyuu himeeti walii galanii nama saliin biraankii nu godhuudhaaf takka dhaafuyyuu isaanummaan iyyuu jechuudha intala isaa achi gargalchanii biraankii godhuudhaaf haadha manaa isaa yaman jirtan jechuudha. Akka yeroo darbee moktaareedhaa fi kifaaya fa'a jechuu san jechuu barbaadeeti jadiid fa'a. Akkasis yoo ka ta'e akkasis yoo ka yaaddan ta'e xiqqoosi waan daangaa darbee fakkaatu ree dhugaa rabbiin biraankiif jedhee intala biraa jaarsa kiyya kana jalan seesisuun du'a malee inshaallah maal jechuudha wallaahi haga finan inshaallah viidiyoo takkatti fi viidiyoo takkatti raasoo miliyoona naa herrega jechuudha fakkeenyaadhaaf. Sadarkaa sanuun geenye yani fakkeenyaadhaaf viidiyoo takkatti raasoo ka miliyoona naa lakkuu ta'e ni du'a malee intala biraa durba biraa jechuudha. Durba biraa ka haadha manaa isaa hin taane ni du'a malee akkanatti gadi hin dhiisu dhugaa rabbi. Garuu wal bira illee hin jirani. Ta'us murtee fudhachuu nama jiru. Viidiyoo jecha akkanatti wal jala seenu yoo wal fuutan homaa miti maashaallah jaarsa jaarti isiniin jenna horaa bulaa isiniin jenna afur fuudhuun lama fuudhuun afur fuudhu rabbi isiniif eeyyame isinummaa sadarkaa saniidhaan wal qixxeessu wanni jedhamu isin bira jiraannan jechuudha. Nama tokko jira dhiironni keenya dhiifama dhiironni keenya tokko hin fuunaa malee jechuudha. Shari'aan afur nu eeyyamtee dirqama afur fuudhuu qabaannaa malee zikri isaanii intaluma afur fuudhuu malee maalirra akka fuudhamu ulaagaalee jaartii afur fuudhuu qabu saniin qabaatan qabuun beekani. Dhiironni keenya tokko ka salaata rabbiitu jechuudha. Dhugaa rabbi salaata rabbiitu shanan salaatu hin beekne anamma sayidii raasuu hin taane akka dhiira walii galaati jechuudha. Akka dhiirota keenya keessaa ijoollee keenya ijoollee islaamaa akkuma shari'aa akkuma walii galaatittuu shari'aa afur fuudhuun beeka garuu salaatuma shanan rabbii kanaayyuu ka'ee kan hin salaanne jira jechuudha. Salaan amma fakkeenyaadhaaf dubartii afur fuudhuu ni beeka asir irratti salaata meeqa salaatama osoo jettee gaafattee hin jiru. Zero dhugaa rabbi dubartii afur fuudhuu ni beeka zuurii irratti salaata meeqatu salaatama takka shaayii subii irratti salaata meeqatu salaatama shaayii fi magariiba irratti salaata meeqatu salaatama osoo jettee gaafatte hin beekan. Garuu kan inni beeku maalidha dubartiin afur fuudhamuu qabaatti nuuf shari'a afur nuuf eeyyamee tana inuma gadi hin dhiisne haga boollatti galutti jechuudha. Tana sirriitti beeka jechuudha. Ta dubartii afur fuudhaan tana ni beeka. Ta'u kakkara zaidoo ammoo kakkara boleessa keenya sa'idii ammoo dubbii isaanii kan yeroo duraa piraanki jennee turre. Piraanki fakkaatti illee dhugaa rabbi amma viidiyoo isaan gadhiisan keessatti madri hin beekan. Ana madri jettee arabni dhugaa rabbi. Waan nama ajaa'ibudha. Walumaa galatti fuudhan illee uumaa miti garuu akkas madri. Akkasii sadarkaa kana wani nama kun jirre yaadaare laatanii waan biraati fuudhitti isaatii miti kana ajaa'iba viidiyoo maaf jecha akkana sadarkaa kana ga'u isaaniitu na ajaa'iba malee homaa miti fuudhummaa rakkoo qabama inshaallah fuudhu hin danda'a yaada waan ta'eefuyyuu taane hiikaa isa rabbi beeka rakkoo qabate intala oromoo irraallee takka dabalachuu rakkoo hin qabdu amaara irraallee takka ni qaba saba biraa irraallee takka guraagaa takka ammoo Tigraa irraa takka fuudhee afuruu fi guuttatee jechuudha. Laga adabatee achi booda eeyyamaman waan ta'e achi booda waan eeyyamamnee fi takkiin keessa gadhiise malee adabatee ta'a jechuudha. Kanaaf walumaa galattuuyyuu rabbiin haalaaf dubbiin tu jajjabaataa artii wallahi dhugaa dubbachuudhaa fi ustaazonni illee irraa dubbatu jiranii dubartii boochisuu dubartii waan hin taane irra dalaguu irratti ما أدري والله أنا بأخواني واي برانكين كن أقارب بدانغا درباجر برانكي ونجد أمكوني
لبونا ما تتسين ساجرا رب إنه هاباسو وني برانكي أما يرو أما يشتده دينك على برانكي أمتك إني في تاجر يشتده والبليس وقف هاي سونتاني إذا كمت دوغا إذا كمت صبا يتهق أدنك أبتي ولا تتكجاجر رواني تيف رب إنه على فيسو فونا ولي مبولا ولي خرا سنين جنة سما يالين سنين جنة هواسني اللي ونست دلو فجراتي مجانكم بك قدا أين سدركسني فيديو ما نجي برانكي ما في نجي جت عملنا نسوي جنبش نجرب رباه يسيق قبل فتولة شويو خير ربي ربي ولي سناول تجني خلاص ورا ولا جني لما تأسدي تأفرط عشان تأجا تربى سديت تبايا لا يندم مرة كوكا بايا شون غاري دا نجت ما تكشتني